Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isinii qabadhee dhufe piraankidha. Piraankii kana seenyu irratti yoo jettanii abdii irratti hojjedha jechuudha. Piraankii kana abdii irratti yaanni naa dhufe abdii waan baay'ee waan hin amanuuf piraankii kana irratti hojjedhu dhugaa abdiin na dida jedhee yaadu eshinaan je'eeta yaada dhugaa. Abdii akka boleessa kootitti waan hin amanuuf jechuudha waan hin baay'ee sabdadhuuf jechuudha. Garuu piraankidha beeka hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan dhugaa miti jechuudha. Kanaafuu waan sana samma isinitti himu amma dhuma sagantaa kiyyaatti yoo na hordoftan kan argitan ta'a na faana tura. Seen abdii. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kam bulti jaltu? Fayyakamu. Fayyuma. Nagaa. Alhamdulillah. Ta'i. Kam maal? Imma fi barbaadu ta'i. Hajino. Ajjin bahe. Eesarek? Ani bahe gaduma bahe. Kamre? Fayyaadha galata rabbii. Maana kumu maal kam? Naguma. Ganama nawamte na shirootti siistee ibata. Dura halkan nawamtani amma ganama deebistani. Ganama wayyuu halkanirra. La bareeda akkana wayya. Akkam jaaltooti? Jirra galata rabbii. Hojiin sii ta'ime? Sirriitti naa ta'e galata rabbii. Alhamdulillah. Jabaadhu. Maal garuu naguma? Naguma dhimma wayiitti machuuf hin si'u. Wal loltanii mammaas? Lakki waliin lolle. Nagaadhuma qabna. Gaduma isin araarsanii jaaltu? Nagaadhuma qabna waliin lolle dhugaa. Dheengadda halkanii akkasii wal fixxanii amma deebi'ee akkasii isin araarsee ammallee deebitanii wal lolle hoo jettan anumaafuu kaanye ammallee. Lakki waliin lolle. Dhugaa waanuma biraatiif hin si barbaade. Akkas taanaan bareeda. Dhimmuma biraaf hin si barbaade malee lola miti. Maali? Dhimma ijji ilaallatu miti amma. Maali irree caaltu? Dhimma guddaa adaraa guddaa wayisitti kennachuuf. Maal rakkoo qaba siif kan baanne eenyu baan? Galatoomanuu akkanan dinne beekee tan dhugaa. Rakkoon tokko hin jiru caaltu. Maal ati waan fee yaani galata guddaa nurraa qabdaa waan guddaa nuu taate maal taate dubartoonni hedduun silaa kasirraa fakkeenya fudhatanii biyya kan namni fakkeenya namarraa fudhatu hin jiru jechaa malee. Kanaaf dhugaa waan guddaa sitti kennachuu barbaade amanaa guddaa si bira keewwadhee bakka wayii deemuu barbaade. Maali? Namni maaliif hojjeta abdii? Waan tokko yeroo hojjetu maaliif hojjeta? Jijjiiramuuf. Anillee jijjiirama waan hin dhabeef biyya biraa deemuu fedha. Biyya Dubaay namni biizaa naa erguu fi kanaafuu amanaa guddaas bira keewwadhee deemuu fedha. Hajjiin qoo qaba? Hajjiin quba hin qabu. Eenyutu si ergee osoo hajjiin quba hin qabaan? Nama naa ergee nama mana jaalatu naa erge. Eeyyama maas hin jedhan? Biizaa si erginaa kootu gara Dubaay naan jedhanii anillee yaada isaanii fudhadhee tole jedhan. Laa kun waan hin taane caaltu. Waan hin taane maali ture abdii? Amaan xayyib ishi mee amaanaan na kennachuuf deemtu maali dubbii baan dhoogganee gara dhooggan jedhanii mee dubbadhu. Amaanaan sitti kenna obsisi bira keewwadhee deema ani baatirraa birriin ergaaf. Laa caaltu akkasii miti. Ama lakki waan sirrii dalagaan jirtu. Ishiin adaanaa yoo hin qabdiimi ati ganama manaa geessite guyyaa dhattee naafuutu bakka sagal 10 akkasitti. Hajjiin ogumaan naan jedha booda. Maal siin jedhare? Laa jechuun aniin kun ilma dhiiraati dubartii bira daa'ima kaatan malee akkamiin na bira kaatee sanuuyyuu Dubaay. Ana akka obboleessa kootitti si amana kaaban ana obbolaa koo irraa adda sin baasu abdii. Laa nin beeku. Kanaafuu si bira keewwadhee deema obsiin si malee nama biraan namni hin taamanu hin jiru. Na dhageeffadhu kaa silaa ima sii qabaan aniin kun dhiira. Ani immoo xiqqoo yoon ture gara biyyaatti nan deebisadhe xiqqoo yoo birrii harkatti na dhufte daa'ima kiyya gara biyyaatti galche. Ani dhageeffadhu adaanaati jettusillee adaanaallee sii kaa'uun nan dadhabsiisa. Tokko lammaffaa moo Dubaay illee deemtee ganaa jijjiiramaaf mallaqaaf jecha olii gad deemuun illee natti hin tolle yaa caaltu takka jedhi. Lammaffaa immoo akka obbolummaatitti waan si gorsu. Abdiin amaanaan itti kennachuuf deemu daa'ima kana narraa fuudhuu diddaaf akkana naan jedhi illee naan hin jedhini. Garuu waan takkatti akka ilma dhiiraa tokko sitti muudhu jira. Atiin tuni intala kabajaa qabdu sanyii kabajaa qaburraa dhalattee haadha abbaa kabajaa qabutu si guddise. Saa? Silaa osoo haadha abbaa kabajaa qabu si guddisee hin jiraanne yoo tana dhiira torbatti heerumte. Dhiira torbatti heerumte ammallee hawwanni siin jedhu sababa birriitiif jecha amma hajjitti heerumte namni hajjiidhaan si beeka gabbaatee kabiraatitti illee hin heerumta gabbaatee kabiraatitti heerumta ijoollee karaa irratti dhalatan san taate jechaadha warra haadha abbaallee osoo hin dhagahin biyyaa bahe san taate jechaadha. Warra osoo qaama ofii gurguru biyyaa bahe
santa artacha santa artacha maaliif dura mootiin tun taajjiiti amata biraati sin jedha kanaaf caaltu akka ati aneerumatti kan hin deemu no takkoffaa asii Dubaay hajjii dhiistee yoo deemte Dubaay turuun kan kee nafu achi mallaqa dalagachuun kan kee nafu boolachi baate ammoo dhiira biraatti teerumuu wannaan jedhu jecha laakan teerumtee baate sin jedhan kanaaf maqaa kan kee illee eeggadhu sin jedhabdi teerumuun kan hin deemu an hojii hin deemu hin beeka akka teerumuuf hin deemu eega otuma beetuma akkas jettare wanni jedhuufi dubartiin takka dhiira takka irraa fagaatte jennaan teerumuun isii waan hin hafe laak aneeruma miti kan hin deemu kan an dhageeffadhu ka an hajjiin kun jallaallee akka ta'een beeka waan inni ta'e guutuyyuu hin beeka jedha ta'ullee isuma badaa kana sii wayyaati taayasu guyyaa tokko sii qajeelaa taa caaltu olii gad deemuun dhiira jijjiiruu sitti ta'a aneeruma miti kan hin deemu sin jedhabdi dhagaye eerumaa fi miti kan anaan hin jedhin kaate ati amma yaadaanillee afaanillee akkas jechuu dandeetta anaanillee akkas jechuu dandeetta boodachi yoo dhudhotte namni nin beekacha waa hunda dhiisamma kana hidhee addaan hin baasu kanaafuu caaltuun dhiira torbatti heerumtee waggaa takka keessatti dhiira torbatti heerumtee jedhanii maqaan kee si baduur maqaan warra keetii isaa safuu qabdaame caaltu warma safuu irraa baateemi safuu qaba kalaas akka ijoollee safuu hin qabne hin ta'in kaa kalaas akka ijoollee safuu hin qabne hin ta'in caaltu umurii koo asitti fixee eesh faydaare warra waggaan dhiira jijjiiru akkas hin ta'in taa'e umrii kan kee maal fixaa maal umrii kan kee maal fixaa tajaaltu dhugaan neevarri akkasitti ta'u umrii kan kee maal fixaa jaarsa kan kee walii umrii yoo fitte maa fittee heerumte umrii kan kee jaarsa kan kee wajjin fixuufiimi maa itti heerumtee jedhe tokko lammaffaa na dhageeffadhu kaa wosa ka fedhe haa ta'u gurbaan kun badaa fedhe haa ta'u maa itti heerumte umrii kee isaa wajjin fixuudhaaf yoo si ta'illee wajjin jiraachuuf yoo si hin taanillee wajjin jiraattu yoo argattanillee wajjin jiraattu yoo dhabdanillee wajjin jiraachuuf itti heerumteemi kanaafuu taa'e ammaa qajeela gurbaan kun akka duriitii miti kunoo amma namuu irraa dubbataa jira akka duriitii miti gurbaan maal ta'e sawaa itti gootanii aga namni nuun jechuu dirasii akka duraatii miti maal jijjiirame ciisaa halkanii guyyaa situmaa dhiisee mun waa irra ta'e eengadda qofa guyyaa takka situ waan irra ta'e sila no way dura harree taate sin jenne kanaaf an silaa daa'imatti sirraa fuudha na dhage caaltu na dhage an daa'imatti illee sirraa fuudha tokkoffaa os jaartii tiyyarra daa'ima eentu fuudhi naan jedhee maaliif situu naa guddisaa woo naan jedhe yoo sirratti illee na himate narraa argata jecha kanaafuu nasiyaan obbolummaa sababa birriitiif jecha jaarsa kan kee baggattee hin deeminii dhaabbadhu birri inni dhufti ni lufti kanuma sin jedha saa dhufte waggaa amma kanaa mee abdii anumatu hojjetaa birriin hin jiru ilaaha illallah amma argattaa koo caaltu waan taate saan argadha taa'e rabbi irraa kennaa bu'amoo dhageeffadhu hojiin biraa wayiillee hojiin sa'aatii gabaabaa seenanii dalagaa wayiillee si himnaa naan jedhee jira namtichi wayii hojii isaa yoo arge jaarsa kan kee seensisa ajji yoo mun seen abdii ajjiin akka hojiin hojjenne hin beekta otuma beektu akkas jettaa abdii ni seenaa anatu beekaa dhiisati tole akkasiiti an garuu ati yaaduma kanaayyuu abdiin bakka abdii wajjii maradhattee na wajjii marachuu keetiif galatoomi garuu dhageeffadhu kaa safuu saba keenyaa hin cabsin an wayiifsin jedhan mee waan kana yoo obboleessa kan kee taate malee namni akkana dheessi gorsu hin jiru sirriidha waan isi amanuuf nu sitti madhabdi waan akka obbolaa kooti raaddaa sin baase kanaafuu mee ati jireenya kan kee saalfadhu mee jireenya kan kee sodaadhu abdiis ta'e akkam taana kalaas akkanumaaf sirraa jijjiiramti taa'ii sin jedhe kalaasa maaltu nirraa jijjiira rabbi kennaa bu'amoo yoo amma Dubaay hodhatte nama hojjete jijjiirama malee no Dubaay illee hodhatte sanuma bara Dubaay yoo naqa birra guddaan hojjedhan kee jaarsa kan kee gatta aslan dubartiin jaarsaan adda baatee jiraachuun haraam akka shari'aatti kenna akka amantii kennatti illee tamaa hojjete nattaaf duga hojjete hafi dubarri kalaas sii gorsa akkasama bareeda osoo yeroo duraan namaamtu san abdii Dubaay deemuuf deemaa namatu viizaa na arge ta viizaa si argitu sunu jallattuun takamisa maaltu jallisa shinna jallattu maal akka tijaarta qabduun beektumoo arginee bara akka tijaarte akka beekti taashin arte tajji kan mana ciisaa maaltu sii gahe argitee taarte gubattee maaltu sii gahe maaltu sii gahe dhiisi ta akkanaatu yoo tana torba heerumte tokkana siin jedha malee akkasin jedhini abdilla dhageeffadhu nama narrabsini namni na yaadetu malee nama narrabsin dhugaa akkasii mitiiti ani siisanillee mee lakkoofsa siin hakin lakkoofsa shi maaliin sitti kenna maal irraa fuute mee maaliif fiizaa eenyutu rakkadheeraa na argatteen yaate na gargaaruu isheeti
ishiin na yaadde na gargaaruu ishiiti ajii waan inni godhaa jiruun argiti kaa maaltu si gahe jireenyuma namaa keessa maaltu si akkamitti maaltu ishee kee nama jireenyuma namaa keessa maaltu si na dhageeffadhu kaa jireenyuma namaa keessa maaltu isii seensi hin teettu gadi maal ta'e sabdii yoo waan tokko waan badaa tokko argite si sinaarsoome argineeti mee caaltu ati ijoollee warra badallaaltee faanan badi kanuma si laa nama laaleen badi waan isa wallaa warra badallaaltee faanan badi lakki dhugaan sammuu kootiin hin bula namaan hin bula warra kufee laaltee faanan kufinii warra badallaaltee faanan badi sitti meera an jijjiiramuu fedha kaatee nee bara atama rakkoo kan keessi argee jira dhage waan jette oromoon dhageette walakkeessaan marqaa walakkeessaan ollaa marqa balleessaa jedhan yoo dagachuu dhabadha akkasuma jecha marqa jechuun marquma nyaatan kana balleessaa miti jecha walakkeessinaan onni waa balleessa atillee ama bar waa akkeessaa ta'a ebaluu akkana taatee nagaa argattee maalii argattee anillee kanaafuyyuu Dubaay deemee nagaa argadhee birrii argadha wanni akkanaa kun sin baasu dhaabadhuuti jaartu daa'ima miskiintittii tantee kana guddifadhu anillee gurbaa irratti hojiisii argisiisa gurbaa kan ni gorsinani qajeelaati gattaa idaama baatee raannan nan bitaafe kalas waan hunda nan bitaafe maal feete laa dhageeffadhu kaasanii fi miti mee anumattuu akkam jettee kennita aniin kun dubartiidha yoo dubartii ta'uu baate aadaanaa walti kalas ishiin aannan dhibdii si bira bulti waan tokko hin dubbattu obsaan ani jaartii namaa irraa daa'ima fuudhee maal rakkoo qaba abbaa haadha safuu qabdu na guddise waan safuu keessa hin jirre ammoo hin dalagu kanuma caaltu kuwan safu keessa hin jirre miti mee abdii maan obboleettiin obboleessatti kennattee hin deemtu no hai akkasta an kan isirraa fuudh an si gorsee jira Dubaay deemtee dhageeffadhu Dubaay deemtee jaarsa keetiin adda baata tole ooda ammoo ni rakkatta wanti rakkadhu tokko hin jiru wanti rakkadhu hin jiru dhugaa yoo ni sarara adda baay'ee wanti rakkadhu hin jiru hundaa'uunatti tola malee ma akkasuma gaa argineeti mee hundaafuu ati obsiite onna jedhu obsimee takkaati tole obsee dadhabe ka obsee dadhabe amma min obsame abdi amma obsee waggaa meeqa jiraadhee mi kalaasa obsi koo dhumatere obsi la amallee obsi laal ajjiin nama jijjiiramu miti nama jijjiiramu tokkoof obsita nama jijjiirama obsime namni wanni hin jijjiiramne maal wanni hin jijjiiramne nama kijibu qofa kun ima jijjiirama caaltu shajjimaaf hin jijjiiramne waggaa ni jijjiirama meedha yoomi obsi kaamaa jijjiirama yoomi jedhini obsi mee caaltoota akkasitti jabaadhu hundaafuu laa dhageeffadhu hundaafuu anaan akkas jettee boruwaan booda ammoo abdiin na jibbeeti abdiin na didee jira warra ollaatti tookana biraatitti ebaluu daa'ima kiyya kenna Dubaay deema waan jedhu kan yaada kana of keessaa caaltu dhugaa yaada sheexanaati sitti maal kun yaada silaa ilmi namaa yaadu osoo hin taane akkamitti jaarsa kan keetii osoo waliin yeroo inni akka kuwaasi si dhidhiitu san uyyuu jalaan deemneeti yeroo inni mala kan keessan hati dubartii fedhe dhala kaan nyaachisuu si jalaan deemneeti yeroo inni si dubbachoo dide yeroo inni si tuqaan jir yeroo inni mammaratee mana oolu wanni Dubaay deemaa viizaa argadheettuu maal amma nama viizaa na ergu argadhe kaabdi kanaaf hin deemani dura viizaa dhabde nama na ergu hin qabne kaa dura otoon qabadhe man deemaa amma garuu waan akkana kana dhaabatan ayya abdi yoo sama la abadan osoo ta'e abdi rabbi je'eeti no abba rabbi nan ga'iniiti ayya nan raafuu dhikaa lasi maa jene si raafuudhaan nan raafuu dhikaa si biraate osoo abbaan asii wayi du'eeramu abbaan osoo abbaan asii daa nama nu kasilaatti dhiisee hin deemaayyuu waan isa namanne hundaafuu ati galatoomi osoo abbaan jiru ammoo abdittilee waan akkanaa hima jettee hajjittilee himtee booda jaartitiyaa maaliif waan akkanaa sitti himattee booda anaanillee akka waliin lolle nagaa waliin jiraan akka waliin lolle sitti meera kanumaa garuu daa'ima tantee gattee biraan deemin rabbeedhi boru seenaa sitti haati boru ammoo Dubaay seentee gaafa daa'ima tiyyaa aramaa gatee deemee haa jettee ofitte wanni ati fuutu hin jiru dhumate dubbii kana rabbi si biraa jiraatu hundaa garuutti yaada abdii dhugaatti yaadi wanni itti yaadu wayitu hin jiru ani sirraa eegadeemi hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa kun argitanii jirtanii abdii waan naan jedhe abdii dhugaa baay'ee sabdadhee tureeyyuu inni garuu sirraan fuudhuu waan siif hin qabu ati biyya kanaa yoo deemte ati heerumaaf deemta malee hojiidhaa miti yoo immoo jaarsa kee dhiistee deemte heerumatu si eeggata achitti illee waan ta'eef heerumuuf malee dubartiin tokko yoo jaarsarraan addaan baate
baqa maqaa baay'eetu ishii dhabaa kanaafuu indeemini asuma taa'ee anillee mucayyoo sirraan fuudhuu naan jedhee tokko akkuma argitan na didee jira waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.